jiraachuuf jedheen qaama koo gurguruu jalqabe. Qormaata jireenyaa kutaa kurnaffaa. Akkam jirtu hordoftoota koo, nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, viidiyoo kanas laayik gochuun jalqabaa. Akkasuma yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Kanneen seenessa qormaata jireenyaa kana kutaalee darbaniin dhaggeeffanne ammuma chaanaalii kana jala seentanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Seenessa qormaata jireenyaa kutaa 9ffaa darbe keessatti seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun yaadaniin dhukkubbii keessa ishee kan namuu isheef hin hubanne madaan bu'aa bayii jireenyaa keessatti madooftee madaa mogolee isheetti ta'ee madaa keessa ishee kanaanis qofaa ishee waggootaaf dhukkubsachaa jiraachaa kan turte caalaa madaan waraansa jecha namoota naannoo ishee jiraatanii waan isheetti ulfaateef kanumarra jettee haadha ishee akka malee jaalattu dhiistee bakka namuu ishee hin beekne jiraachuu filattee Adaamaa irraa baddee gara Hawaasaa deemuun ammas jireenya sadarkaa rakkoon isaa kan duraa sana caalu daandii fi mana namaa jala bulaa qormaata jireenyaa kan biraa tokko jettee akka eegalte isin biraan gaheen ture. Guyyaa har'aa immoo kan itti aanu fi kutaa kurnaffaa bifa kanaan isiniif qabadhee dhiyaadheen jiraatii hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Yaadaniin baddee gara Hawaasaa deemuun achittis ijoollee hireen jireenya isaanii daandii irraa fi barandaa namaa jala ta'e waliin guyyaa 3 erga dabarsitee booda qorra, aduu fi beela obsuu waan dadhabdeef abdii lubbuun jiraachuu ishee dhugoogdee fixatte. Haadha ishee yeroo yaaddu jireenyi akkaan ishee jibbisiifti. Kanaaf yaadaniin yaaddoo haadha ishee dagachuuf alkoolii fi wantoota sammuu namaa hadoochan fayyadamuu eegalte. Yaadaniin dur irraa muuxannoo tokko qabdi. Yeroo hundaa oolmaa guyyaa fi mudannoo addaa yoo ishee mudatee ni barreessiti turte. Walaloos baay'ee waan jaalattuuf dandeettii isaas ni qabdi. Yaadaniin yeroo rakkisaa fi qofummaan garmalee ishee weerare kanatti yaadannoo ishee bantee yeroo beekaa waliin dabarsitee fi hariiroo isa waliin qabaachaa turte dubbisti. Achiin imimmaan ishee daangaa malee maddi ishee irra roobsiti. Abbaan buddeenaa ishee galataan kan ishee irratti raawwatee fi akkamitti akka isheetti taphachaa tures ni yaadatti. Sana irra darbee hordofaan akka inni ishee gudeedu taasisuun isaa akka isheen haaloo itti qabattu ishee kakaasa. Yaadaniin yeroo muraasaaf erga yaadaa turtee booda abbaa ishee hordofaa fi abbaa buddeenaa isheetti haaloo ba'uuf ilkaan ishee ciniinnatte. Guyyaa tokko yaadaniin daandii cinaa gaaddisa tokko jala teessee osoo walaloo barreessaa jirtu shamarreen tokko waamtee eenyu ture maqaan kee jetteen. Yaadaniin akkaataa gaaffii shamarree sanaan seeqqattee xiqqoo kolfaa yaadaniidha jetteen. Shamarreen sunis bareedinaa fi dhaabbii kanaan karaa irratti abbuma ergatte waliin bilisaan qooda ciistuu qaama kanaa maaliif hojiirra hin oolchitu jetteen. Yaadaniinis dubbii fi akkaataa haasaa intalattii kanaan aartee hoo'ite. Maal si galche immoo abbaan argadhe waliin ciisuu koo na argitee jirtaa? Maraattu jettee yaadaniin dhiistee kaatee biraa yoo deemtu shamarreen kunis laraasish biyyee na'u jetteen afaan Amaariffaan. Yaadaniin daandii asfaaltii cinaa kan jiru karaa deemsa miilaaf mijatee tolfame qabattee suuta jettee deemaa haala intalittii fi iftoomina ishee yaaddee kophaa ishee kolfuu eegalte. Battala isheen daandii irra qofaa ishee kolfaa deemtu sanatti nama yaadanii argeef kan isheen intala sanaan maraattu jettu miti isheenuu maraattuu fakkaatti. Yaadaniin hedduu erga itti yaaddee booda karaa irratti of jijjiiruun akka hin yaadamne of amansiistee intalli sirrii turte jettee ofitti himte. Sana booda achuma Hawaasaa hoteela guddaa tokko keessatti hojjetaa akka barbaadan dhageessee keessummeessituudhaan qacaramuuf murteessite. Yeroo isheen isaan gaafattu muuxannoo hin qabdu taanaan akka isaan ishee hin barbaanne itti himan. Yaadanii filannoowwan isheen qabdu hundi waan jalaa dhumeef hoteela sana keessatti qaama ishee gurguruun hojii sagaagalummaa hojjechuu jalqabde. Guyyoonni fi torbeewwan jalqabaa yaadaniif qormaata turani. Yaadaniin waan hunda ittiin of dagachiisuuf jettee araarni eegalte ammatti bu'uura jiruu ishee guyyaa guyyaa ta'eera. Yaadaniin hojii isheef jettee bareeddee uffatti of eegdi. Kanaaf yaadanii arganii darbuun dhiirotaaf qormaata ture. Yaadaniin guyyaadhaa gara guyyaatti akka gaariitti hojii jalqabde keessa lixxee jirti. Umriin ishee reefu intala waggaa 19 taatus qormaanni isheen hin argine garuu hin jiru.
Yaadaniin hawaasaa erga galtee ji'a 8 hojii dhiira waliin buluu erga jalqabdee immoo guyyoonni hedduun lakkaawwamanii ji'oota 4 guuttee jirti. Yaadaniin hojjettoota hoteelichaa wajjin jaalalaan waliin jiraatu ture. Dubartoonni lama kan hojii akka ishee kana hojjetanii jiraatan garuu yaadanii akka hin taanetti ciniinanii qabanii jiru. Sababni isaaniis dhiirota hedduun barbaadamuu isheeti. Kunis akka kanaan osoo jiru haati manaa abbaa hoteelichaa sanaa gara Ameerikaa deemte. Yeroo kanatti abbaan hoteelichaa kun yaadanii qarshiin sossobuu barbaadee waan hunda guutee fi teechisee itti fayyadamuuf gaafate. Yaadaniin garuu kana gochuu akka hin barbaanne itti himte. Bareedina isheen baay'ee booji'amee waan tureef namichi kun ishee dhiisuu hin barbaanne. Dubartoonni ishee waliin hojjetan akka amansiisaniif itti erge. Yaadaniin garuu ejjennoo tokko qabdi turte. Anis haadhan qaba. Abbaan manaa ishee dubartii kan biraa wajjin akka inni sagaagalu hin eeyyamu. Waan ani ofii kootii hin eeyyamne immoo nama kan biraa irratti hin raawwadhu jetti. Dubartoonni garuu akka isheen isaan irraa fagaattu waan barbaadaniif yoo isheen kan namicha sanaa qofa taate sassaabamtee taa'uu hin barbaanne kiyyoon biraa isheedhaaf qophaa'a jechuun waliin mari'atan. Kunis ta'ee naannoo ji'a tokkootti yaadaniin sooressa tokko waliin buluuf walii galtee waliin shubbisaa caffaraa osoo jirtu akka tasaa diriirtee kufte. Guyyaa kanaa akkuma ta'etti kaasanii gara hospitaalaa fudhachuun yoo ilaalamtu dhukkuba tokko akka hin qabne itti himanii deebitee galte. Haa ta'u malee yaadaniin guyyaa irraa gara guyyaatti of gatuu eegalte. Gaafa nama rakkisuu bu'aa bahiin jireenyaa ganamaan dalga nama dhamaasa. Yoo namaa kennus akkasuma ganama ijoollummaadhaan nama badhaasa jedhama mitiire. Yaadaniin ammas boqonnaa qormaata jireenyaa haaratti dhufte. Guyyaa hoteela keessatti osoo caffaraa jirtuu kufte sana irraa kaasee haala gaarii keessa hin jirtu. Inumaa ji'a kufte sanatti yaadaniin ni maraatte. Kutaan itti aanu itti fufaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun kanan isin biraan gahaa jiru kutaa 10ffaa fi inni har'aa kanuma irratti xumuree jira. Kutaa 11ffaa fi inni itti aanu kan itti fufu ta'a. Hangasitti kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Viidiyoon ani yeroo yeroon gadi dhiisu akka isin bira ga'uuf immoo mallattoo bilbilaa kana on godhachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraa qabadhee hangan isiniif deebi'utti lafa jirtanitti nagaanaaf ta'a. Nagaatti.